Malama account runner ragalchi. Wala kay. Okay, osuma biyya tana osuma biyya Dubai jirtu. Dubai oso jiru oso biyyang galin. Okay. Malama account narra galchi. Kani mo harkaan dhaqee irraa fuudh. Waan harkaan dhaqee irraa fuudhe san ana rabbi tokkocha. Nu sadiin hin ala jidduu ta'e na yoo rabbi jiraate malee namni biraan jiru. Karabbi si argu amma isin walii gara meeqa sakkamiti? Karabbi si argu. Akka isin jirtutti yoo dubbanne irra gaariidhaan amma odeeffannoo burjaajaa viidiyoon maan olii gadi haa fi gufaasa'uun barbaadu ane tokkoffaa yoo dandeette isii amma fidu. Isiin haa dhugdu asirratti gadeef. Okay, isiin haa dhugdu tole. Isiin namni silkii isii qabdan itti dawwalaa fida. Okay, mee namni obboleettii teenya san beeytan kanuu fiddanii jirtanii namni gartee obboleettii teenya san beeytan. Amma nagaa kaa. Eeshi. Okay. Amma gaafii qulqulluu na gaafatte waan ta'eef gaafii qulqulluu siimee akkasitti beellamallee yoo qabanne adda deemnee isillee fidachuu dandeenya waan ta'eef mana kanatti goonaaf mana biraatti. Kariimaadha maqaan si Nuura. Kariimaadha. Kariimaadha namni Kariimaa beektan nuuf fida isheetti fuufee. Kaleessa dhuftee turte jaanii bar eessa ka dhufte? Na dhagaye kaa. Kaleessa dhuftee turte jedhi kalee dhuftee beellamanii deemte dhugaan jiru hin jira kaleessa dhuftee dubbatteerti dhaga'ee jiran fakkeenyaaf jechaadha. Hangafatti ka jechuu barbaannu eega ta'e akkuma baabaa Nuraddiin jedhu kana dubbii xaxaabaan kanallee akka malee nu haxaxanii akka nu haxaxanii adda dudeetti cabsinee jecha ka haadhattii kana kafaluu qaba Nuraddiin ka haadhattii kana. Kafalamuu qaba jara. Amma niin kafaleechaa jira baramma. Inni maayisiin kafalaa jira waan kaatee isin qabu. Walaa dhageenu isin dhagayeemi walaa dhageenu. Dubbaduu mandela. Hangafatti dubbii kana ka jaartii kana riikoordii ta'e cabee nurraa cabsannee lafa kaayan takka. Lammaffaa Nuraddiin nama guddaa nama kabajamaa hiriyaa qaba. Hiriyaa shiroo bichaa waliin nyaatu yoo ta'een alatti dubbii kana bilchaatee fakkaataa isaa waliin bilchaatee sammuu isaa itti amanee akkuma firii amma ta'e kanatti waan nama ofirraa galchu yaada gadhagadhee namni duubaan indii argi miidiyaa laa silaas wattuu indaat. Na dhageeffadhu anatu buuse annama hundaa gadi naasofna qofa. Maali beektaa? Qoy waliin naasofna qofa. Maal si fakkaate? Wadda. Haasea. Waan qulqulluu waliin yoo haasofteetiin hin jette yoo viidiyoo illee waraabbatan haasaa qulqulluudha rakkoon qabu. Gaafin galee ani amma faaktii jiru sitti himaa haqa na biraa qabdi na biraan qabdu waan qulqullaa'ee miti. Wanni jiru mucayyoon akka inni ta'e jirti. Akkamitti nuura keenya akkamitti waan qulqullaa'ee miti. Waan qulqullaa'ee miti. Akka kana na biraa qabdi. Akkamitti. Akka kana na biraa qabdi. Haayittiin na biraa qabdu kun akka sooshaal miidiyaa irraa farfamu kana moo akka biraati ana rabbi isitu beeka. Isillee yoon beekne hanga tokko anatu beeka. Eegala. Isiin nama herreega beekuu miti obboleessa kiyyaan isii maqaa balleessuu fi miti dhaleetii waan taatu beeku. Yoo isiin dhufteetiin hin himattu haala himannaa isiitirraa hubachuu dandeetti. Eegala. Mallaqa kana abbaa 500 abbaa 200 abbaa 100 kana gaafa isiin akka kennite akka jetteen akka kennite waan beekuuf ilaal. Wallahi faaktii jiru sitti maal. Ati manuura keenya hangana akka nite Kariimaan teenya keettee dubbattu ni qabda jechuun hangana irraa qabdi fakkeenyaaf ka tilmaamaan hangana irraa qabdi jettee ka dubbattu ni qabda hayyuu isiin dhuftellee qoma dhawattee dura dhaabbattu jira. Anamma haasaa deemamaa jiru kanaafi haasaa kiyya akka qulqullaa'u barbaadaa akkasiin jedhe isillee dhuftee namnillee dhufee anillee maaliif yeroo hunda haasofnummaan kiyya akka miidiyaa irra deemuun barbaadu Habiibi. Haasa'uu barbaadan. Dhugaa. In one day dubbiin kun akka analyze ta'uu barbaada. Kanaaf jalqabarraa hanga ammatti hooma wal fakkaataa dubbachaa jiran irraan fuunee miti irraan fuudhee jira. Hammam irraa fuudhe ana rabbii isin beeka. Amma hoo akka itti nu araarsu jaarsa beeka. Anaafatti jaarsaa miti amma an dubbii sitti kennataan jiru.
maaliif akkana siin jedha dubbii sitti kennataa hin jiru yaada nagaafataa jirtaa yaada sii himaan yaada olirraa yaada malee hangana irraa fuute hangana si kennite keessa hin seenin maaliif dubbii sitti kennachaa jiru kaan garuu ani maal barbaada laal wanni nani gatii hangama kanaati akkana ni amantaa kanii siin jeef akkii silaa agartee deemamaa jiru akki nuti nulleen garree itti si dubbataaru akka biraati waan ta'eef wanni kun akkamii nullee amma haguma tokko argitee hubachuu maati malee maarree sodaa kiyya atillee nama dabaladhu anillee mootu akka barbaada qulqulleeftu of biraa qaba atis nama dabaladhu anallee qulqulleessi isillee akka isii kana bira jiru galchii fi haa guddatu haa xiqqaatu sareen lafan duttu namni waadha malee naman himatu homa na biraa qabdii bootti malee osoo waa na biraa qabaatuu baatte hin boottu kan ammoo ani immoo qulqulluu barbaada akki miidiyaarra deemamaa jiruu fi akki dhugaan lafa jiru tokkoo miti yoo dhugaa taate haala wasaalen yoo soba taate itti dabalii kenniif jedhamellee abboo ani hiriyaa qaba sanii ooluu itti dabalee maqaa kiyya manumaa ijaaruu fi nama danda'u hanga sadarkaa kanallee deemuu danda'a kanaaf ati dubbii kana qulqulleessuu barbaadde nama kenna jechuudha nama gara ana aante anaatiin nama lama sadi dabaladhu nama ani hin beekne nama ati beektu dabaladhuuti waan kana narraa qulqulleesse obboleessoo duuba gaama yaada bareedaa nu dhufte waan bareedaa nu dhufte akka isin jechuu barbaade akka itti oromoon gurra magaalaa keessa bati magaaluma keessatti tolchanii jaan nuuraddiin magaalaa keessatti akkanaati jeeyoon jechaan si tuqe qophatti dhiifama yoon siin jee an akka kiyyaa yoo taate jecha san siin jee qophayyoo dhiifama siin jee wanni san si qulqulleessuun jaamu garuu bakkaan garteetti jecha siin jee sanitti waa hundi dhumatee yoo dhiifamallee siin jee achi booda yoo fudhatte irra bareeda jeeti jaata duuba eega akkana taate ati imma manguddummaa kana dubbii tana eegoonni kun miidiyaan rabbe keeysaan fixuu barbaadamu asumarra namni san dhufee wanni jiru xumuramee birrii isiillee kennitee fi addaa galuu barbaadan meekkatti jalqabamee miidiyaa irratti 10,000 itti kennite 3,000 qofa galchee fi kaan nyaatee jira waan jedhameef ani ka galcheef risiitiin isii bira jira na birallee jira namoota yeroo jaarsummaa nu ta'an san birallee jira waan ta'eef kanaaf ani miidiyuma irratti barbaada obboleessoo maal lafarratti maal barbaada kana kun waan lafarratti barbaadanii yaada bareedamma haaya yoo kana taate gaa mee yoomitti fakkeenyaaf mana kee kana nuu bantee isiillee asii yaamnee akka haasuun yoomitti si tolaan amma fakkeenyaaf galgala rakkoon qabu galgala san mana mee ijoolleen gartee kariimaa beektan faloo natti ergaa isiinis faloo bilbila isiisii erga jedh amma karaa gabaabaa ayyee bilbil ati rabbumaa jecha bilbilii fi ayyee fiti yoo daataallee qabaanne daataallee haa guuttattu hin erginaaf ittiin naqadha rakkoon qabu dhagaykaa ono gadi bu'ee waatsaappiin si erga yoo daataallee qabaanne daataa haa guuttattu osoo du'eeyyuun beeku obboleessa kiyya sii gala ina wallaahi haqiiqa wallaahi ana haqa dubbachaa jira obboleessa kiyya amma haqa isii kana yeroo ittiin kennini har'a galgala yoo taates eebba jira guyyoo rabbiitirra amma eebba sargi proogiraamii kana ani hafuun danda'u waan ta'eef halkan keessaa sa'aatii tokkoof walakkaa yookaan sa'a lama akka Dubaayitti saa waayidaa jechuudha la sa'a waayidaa san achi yoo bahillee ganaa mana galtee maal jettee dhiqattee onnoo jettaa orma sa'a lama jedhi bakka sa'a lamaan nuu qabu itiniin itti yeroo nurraan kutu boru yoo godhanne itiniin yeroo nurraa kuta boru asraa nuu godhi kaa boru asraallee dhaqqabu kaan ishii ganama yookaan zuurii booda ganama mucaa tokko reeffa gara biyyaa gaggeessuu edha imbaasiiti aywa saa itiniin san beekna anis ganama dalagaa akkana godhi sa'a lama godhi zuurii booda boru Halo salam yeroo bareeda saniis rakkoon qabu boru zuurii godhi abboona wallahi na qulqulleessa ammoo hadara